Welcome back. Maganagaan deebitan, maganagaan dhuftan. Kun podcastii Ilma Hormaati. Ashamaa kabajamoo hordoftoota podcastii Ilma Hormaa akkam bultan, akkam jirtu jajjabaattu. Egaa amma duraa kurfii afran dhugaasaa bakka kooliin qopheessines ni tamsaasne marasaa'uu jala deemtanii hordoftaniitu ka jedhuun abdii qaba. Hadhammoo kutaa shanaffaa qabannees ni dhiyaanneerra. Egaa jalqabarraa kaastanii hamma dhumaatti qalbii guutuun kanas akka nu hordoftan ulfinaan isin affeera itti dhiyaadha. Kora haatatamaa Somaalee gaggeessitan sana dhiphoo jajjabaa keessa gaggeeffame sanaan booda egaa wanti gaarii samtuunis jaarmiyaa sana isinis akka namaattuu isin mudatuun oolu ati akkamiin ilaalta wanni sun silaa waan ta'uu malumoo lakkee waan ta'uu hin mallee jettee ilaalta kora bara sanaa sana. Korri sun utuu hin taane ta'e hin jirru bara. It was the end of it. Guutuutti disintigireetii taanee bar warri biyya alaatti bahe biyya alaatti warri dirree jiru dirreetti inni dirree jiru mootuu Muqaadishootti ba'uu baate yookaan susaayidumaa yookaan harka diinaatti booji'amuudhumaa jiraatu itti fufee jiraatuu hin danda'u because waggaa 5-6 bari rasaasa guuttattee as deebitee loltee ammas rasaasa sana fixattee deebitee dhattee loltee falmaa akkasiitiin bara dheeraa dabarsitee qabsoo itti fufuu hin dandeessu yoo ta'e gaarii kanaaf dirreetti haalli itti fufuu dandeenyu dhumarra ga'eeti malee obsuudhaaf danda'atuu fi itti cichuun akka gaarii ta'e wal'aalamee miti garuu filmaati ture yookaan suicidal yookaan surrender falmaa waggaa 6 booda itti fufuun hin danda'amne jechuudha. Kanaafuu utuu callifnee of ilaalleesi namuu bakkuma jijjirutti harka diinaatti kufuu walumaa galatti diigamuu waan ta'eef bari Somaaliyaatti ba'uu jechuun Somaaliyaa walii yoo carraa arganne yeroo hundumaa daangaa irratti walitti dhukaafna beektaa gosoota isaanii wajjin. Somaaliyaan immoo inni daangaa Oromiyaa jiruuf inni Muqaadishoo jirus inni Hargeysaa jiru bakka fedhe jiru hundinuu tokkuma. Walitti mataa oduu walii kennuu diina nuti isaan biratti. Garuu harka wayyaaneetti kufuurra jedhameetti dukkanumatti deemame. Sun salphaatti waan godhamu hin turre jechuudha. Either yookaan inni simatamna yookaan simatamuu dhabameeti dhumnaa yookaan immoo argitee hidhamnaa jechaa beekaa dhaqamee fortunately immoo nuniinee qawwee nurraa diikkannee bakka nuu kennitee nu qubachiiftee raashana nuu kennuu hin dandeessu galaan qabdu of danda'utu nurra ture rakkoonaa jiraatu malee akkas ta'e. Kanaaf karaa dirree Muqaadishoo Somaaliyaa dhaquun haalatu nu dirqe. Karaa biyya alaatiin immoo jaallan ofiifuu yeroo hundumaa nutillee qabeennuu fi dhugaan jiru tokko maali? Hojiin biyya alaa ka dirree irratti hirkata. Yoo jabinni jiraate yoo argitee diina dura dhaabbatanii diina haleeluun jiraate warri alaallee ni haamilusi hojii isaaniitiif illee karaa dippiloomaasiis karaa jaarmaatiinis ni gargaara ture jechuudha. Haalli dirree kun laaffatuun isa biyya alaa kana illee laaffisuun ni jira. Hafuurri Somaaliyaadhaan jechuun immoo isaaniif inumaa'uu maraatummaatti fakkaatuun ollee natti fakkaata. Yeroo nuti yaaminsa kottaa jennu sana doing the impossible. Akkamittiin namni akkuma nuti wareegamaa baqachuudhaaf suicidalii baqannee Somaaliyaa dhufne isaan illee suni wareegama abboo suni harka fiitiin of ajjeesuudhaan Somaaliyaa akkana fiifuu wal hin dhiibne wal fixaa jirtu rasaasaa
wal qaxxaamuru keessa dhaqanii akkamittiin of galaafatan jedhan fakkaata dhufuu didan. Keenyayyuu ni ajaa'iban natti fakkaata. So amma gaa sitti nimne malee ansila kora tattamaa sana irratti wanti yeroo keenya fixe bara chaartaraa sana wiikiin asii turee fi wal qeequudha. Walitti kaanee balaa walitti buufne. Hoogganni akkamitti akkan dhugodhaa hoogganni jedheeti gaa waraanni kun waraana mostilii ka wal gahe hooggana qeeqe. Qeequmsa sana keessatti warra waliin turres nu qeeqeera garuu caalaatti warra Finfinnee turan warra magaalaa turan warra immoo ergasii biyya alaatti bahan kan inni qeequ. Harka nu kennisiisanii tole jedhanii waan inni barbaadu hunda hojjetanii sana booda immoo gara keenyatti hin gorree yookaan ergaa biyya alaa ba'anii nu qunnamuudhaaf yaalii hin goone maaliif waan buxa hin qabne kana hojjetamaa hoogganni akkamittiin bitiree nu gootanii jedhee balaa nutti buuse irra guddaa kan komataman gaa warra bara sana lamatti baaneen siin jedhee miti tokko mootummaa ce'umsaa bakka bu'ee akka hojjetu kaan immoo waan OLF gara dhaabaa godhee waraana akka taliguu fi dhimma jaarmaa akka hojjetu jenneemi warra gara mootummaa goran sana balaaleffatee isaanis gachi jiraatanii of difendiin godhanii hin dhumne kora sanas garuu tarkaanfii tokko waraannitu akkanatti balaaleffatu tu miseensa akkasitti balaaleffatu filmaata yoo ammas fille isaan of fagoo jiranii homaa nuu godhuu hin danda'anii danda'ataniillee ciniinnataniillee akkuma garii namaa walgahii kanallee hin dhumne kunoo kanarratti iyyuu of kenninsa dhabanii. Kanaaf of difendiyaa godhaniiti isa bara chaartaraas isa miseensi himatu kana nam hundinuu kanas jirus kanas hin jirres hooggana ka ta'e hundinuu seeraa dhiyaatee haa qoratamee murtiin itti haa kennamu. Kanaaf qaamni kana hojjetu immoo itti utubamu jedhamee qaamni ijaaramee jechuu kana hordofu. Sanatti illee kooperatiin godhe jaallan keenya kun warri dirree turree gooneerra isaan sun deebisaa irraa dhabaniitu wanti sun rarra'ee hafeetu waa tokko illee murtiin argate. Kanaaf utuu achitti wal arguudhaa baanne utuu korri atattamaa hin godhamu ta'e yoo akka biraatti ka'e malee deebi'ee OLF ni du'a ture jechuu gaafas. Kanaaf dogoggora fedhasa qabaatu achitti rakkoon nu fedhes nu haa mudatu OLF itti fufsiisuudhaaf sun murteessaa waan tureef mudaa isaatiif rakkina isaatiif wajjin korri atattamaa suni OLF lubbuu keessatti qabee jiraachisee itti fufsiise jechuudha. Barakaa argadhu baga jiraatte jaallugaasaa. Egaa yeroo Somaalee turtan sana abaa'oo qofaa miti warri jaarmiyaan Oromoo garaagaraa illee achi turani. Yoo yaadatta ta'e hin beeku jaarmiyaan tokko Oromoo Affaar Oromoo fi Somaalee jedhamee ka ijaarame tokko Osalaa ka jedhu dhageesseete. Eenyuun Bobbaasaan fa'a. Eenyu faa'itti? Bobbaasaan fa'aan Bobbaasaa dhaabaa. Bobbaasaa fa'aan ani jaarmata amma maqaa dhooftu kana yaadadhu garuu maqaa ibsootiin achi turan. Jaarmee okkee ati yaadattu Osalaan sun. Maqaa ibsootiin turanii maqaama ibsootiin wal appiroochii godhaa turre inni sun maqaan sun inumaa jiraatu malee akka nuti itti namooti isa jala dhufanii isa bira dhufanii nuutuun ta'in isa qofa qunnamanis nu taranii nuti gaa yeroo walitti baanutti isan dubbannu waan jaarmaa waan ibsoo waan wasalaamoo maalii waan kabiraa kana naasofnu waan OLF haasofna waan maqabsoo haasofna booda utuma deemnuutu yeroo asmaraa ta'uudhaan ulfoo waan jedhamu sana ijaaruu waan barbaannuuf ati gara ibsoo goriitii ibsoo kee kana jabeessiitiin umaa'u akkanatti hin kottaa'ii isinis haa heddummatamuu jaarmaa fakkaatu jennee jajjabeessinee akka isa sana rivaayiv godhatan goone malee yeroo Muqaadishoo jiramu sana maqaa ibsootiin
yeroo OLF rakkateeti haalli furmaata dhabnaan biyyaa bahee Somaaliyaa dhaqe. Isaan immoo waan akka opportunitiin jirtu carraa wayii tokko banamteetti fakkaatee fiiganii dhufan. Yeroo dhufanii lafumarraa raashana nyaatanii oolanii bulanii jiraatanuu dhaban. So bardaniinsaa OLF irratti kufee raashana kennuufiiniif isaan jiraachisuun iyyuu. Namni wal biratti nyaatu Oromoon egaa wal biratti OLFummaa fi siyaasaaf yoo ta'u baate wal jabeessaa wal rifataa wal beekumtiinis jirti. Kanaaf faamilii mataane wanti ibsoodha OLF jinni jedhamu kunillee guddaan jiru. Kanaaf akkitti jarri sun dhufani waan qaawaan banamte waan Somaaliyaan nu yaamte yookaan immoo dhadhaanii nama qawwee qabu bona minuma jaallata Oromoon libaa Oromoon leenca baat goota ajaa'iba Oromoo jechuu bira darbanii libaatu dabalan iyyuu. Kanaaf akkasumatti ilaalchaan woboo kana ilaalanii quudduufii fi isaan bari waraana uummataatirra guddoon shirrixee masaanii uffatanii qawwee mafandifatanii makaanii wal lolu malee yuunifoormii illee yookaan haaluma waraanummaa illee qaba. Woboon immoo waraanaa jechuudha. Atiqqaatu guddattu quudduunii fi mana kennuunii fi jiraadhaa asiin qabadhaa jechuun kun iyyuu waraanummaa sanarraa dhufe isaanii akka waan argitee yaaminsi godhamee yookaan karaa Somaaliyaatiin waan baname tokkotti fiiganii dhufanii itti didinti work booda walumaan jiraannee isaan qofa miti jeneraal Waaqoofaas jedhanii achitti wal qunnamne haala baay'ee ulfaataadha afamaa keessatti agarree ofitti qabnee nafa tokko taane oolmaa bultiin keenya jireenyi keenya nyaati keenya kaampiin keenya wal quba qabaatuun keenya mariin keenya akkuma Somaaleef Oromoodha kanuma wanti yeroo sana achi jiru lama nuti immoo nama tokko qaama tokko akeeka gadi qotaa kaayootii fi maalii kana hundinuu ni irraanfatame waluma jabeeffannee waliin jiraanne wala bobbaasaa fasa ta'uu jeneraal fasa ta'uu differensiin tokko nu gidduun turre akkanatti waliin jiraataa turre jechuudha. Mee ammas waan bara sana egaa akkaan argee fi namni gariin illee jedhutti gaafa achi turtan warri Eertiraallee marraa duraatiif egaa abaa'ootti dhihaachuun isaanii karaa jechuun chaartaraa booda kan durii dhiisiiti. Achirraa ka'amee Eertiraa seenuun sun mee bu'aa fi kasaaraa siin fiddellee nuun qooddadhu akkaati ilaaltetti. Eertiraa kan nutti fide ilaabboon nuti abbaa giddi nuti asan Oromoo wiikinasii guddaa tokko qabna. Waan gaarii nuti qabnutu wiikinasii ta'e. Sunis maali? Nama sobuu dhabu. Yoo barbaachisaa ta'e argame miidhamteellee nama biraallee dantaasaa tiksuu fi arjummaadhaan haa ta'u shiruudina ishee shiraa fi maalii kanaa fi poolitiksii kanallee nuti hin beennu beekta. Ani dhugaan risentiliin bare waanuma amma siyaasaa jedhamu kana faamilii OLF akkuma jijjiirraa faamilii keenya ta'e miseensi kun isa manaa wal qabnu sana dhiisee namni hundinuu wal faamilii godhatee waliin jiraataa turre malee siyaasaa waan jedhamu kana bilisummaadhumaaf halolluu haa jennu malee shira siyaasaa keessa jirtu kana hin beenni ture. Namni yeroo hundumaayyuu boleessoodha dantaama isaa dursa. It is very correct. Kanaaf gaafa sana akkasis hin goonee turre wayyaanee bira dhaabbannee dhukkeessinirraa kaafnee jara gorsaanii gargaarree isinis gorsaan karaarraa isin maqsuu tattaafannee isinitti duullee jedhanii waan ija sukkuummatan hin qabani. Lola wayyaanee wajjinii wal lollaaniiti. OLF Somaaliyaatti waraana guddaa jaarrataa jira jabaataa jira deebi'ee kabsataa jira isa jedhu arganiiti. Diinni dhaabbataan hin jiru akeeka dhaabbataa malee dantaa dhaabbataa malee isa jedhu sanaan isaanumatu kontaaktii nu godhee Somaaliyaatti dhufee nu argee
yeroo achi baa jedhanitti lafa dhannu yeroo nuti dhabnutti kottaa biyya keenya sin geessinaa jedhanii nu fuudhanii ofarii isaantu nu godhee tolee jenne malee nuti waan ofii fasiliteetti godhanne hin qabnu. Egaa yeroo laaltu advaanteejii isaa moo disadvaanteejii isaa caalaa dhaquu dhabuutu irra ture gaarii ture yeroo jettu yoo dhugaadhuma rabbii dubbanne dhaquu malee filmaati biraan jiru dhaquutu baanne ammas akkuma gaafa korraa tattamaa sun OLF'n lubbuu keessatti tiksee siin jedhu sana OLF'n lubbuu keessatti asmaraa dhaquun. Booda barjaallan achitti dhiibneen siin jedhe hoogganoonni dhaabaa sadanii sila maqaa sii dha'e sun achitti dhiibneen sun jaalmulli sinumaa'u ni ajjeefame jaallan kaanis gaa hostaayil taanaanitu booda keessa buqqaafamanii fuudhamanii anis kan hin deebi'ee dhaqee booda achi jiraatuunis waan hin danda'amneef karaa naayiroobiitti argitee jimaa wajjiniin xiyyaaratti fe'amnee muqaadishoo sana keessaa babba'uu dirqamne beektaa. So hoogganni adda bilisummaa Oromoo achitti hafee intaakti ta'ee jiraatee itti fufa wanti jedhamu hin jiru. Tarii yookaan akkuma waraana birgeediidhaan marra 2-3 biyya seenee nu duraa miidhamee sana hoogganni si'utuman deebi'ee miillaan hin biyya seenuu jennu cilaa'uu yookaan ergitee wareegan barbaachifne ulfaataaf mudatu yookaan muqaadishoo keessatti rukutamuutu ture jechuudha filmaatii jiru kan. Kanaaf asmaraa dhaquun itti nu fufsiisee nu jiraachisee OLF'n itti fufsiise malee mudaa yoo qabaate illee bu'aa isaatu irra caalaa jechuudha. Isaan garuu dantaa isaaniitiif godhanii nuuf immoo manipuleetii nu godhuus nutti dhimma ba'uus haa ta'u waan biraas haa ta'u sarvaayivalii keenyaaf nu gargaareera galata qabu isaan dantaa isaaniitiif godhanii yeroo hundumaa nama akkasuma godhu akka qabu wayyaanee irraa fi shaabiyaa irraa baranneerra jechuudha. Always dantaa isaanii akka dursan. Sun immoo it is correct waan komannu waan irra laalollee hin qabnu nutis dantaa keenya durfachuu qabna jechuun yoo nama taane yoo politicianota taane dantaa keenya durfachuu irraa baranneerra gaa yoo jireenyi qabsoo jiraate kun kan fuuldura lama nan suufanii yookaan immoo mixiin lama naman ciniintu immoo maal jedhanii beektaa. Baay'ee nu barsiisan jarri utuu hin jaallatin malee ba'uun keenya garuu nu gargaareera nuti immoo hanga malu tokko dhimma itti baaneerra moo hin baaneedha malee addi bilisummaa Oromoos haa ta'uu dhaabonni ulfoodhaaf achi dhaqan sun hundinuus haa ta'uu mararfatanii fedhanii barbaadanii dhanneetu asmaraatti bashannanna jedhamee namni deemee dhaqan jiru dirqiidhumatu waa kana keessaa baalaata dhiiroo jechuudhumatu achitti nama geesse malee. Asmaraan yookaan biyyi Eertiraa dirree qabsoo ulfaataa waboorra aabaa'oorra maali dirree qabsoo Oromiyaa irra jiraate miti jechuudha. Haaluma nu geessee garuu nu dandameera as geenya kuno utuu sun hin taane gidduutti immoo kiraayisisii biraa kan kanaa olii akka mudatu mallu waan haalamu miti jechuudha. Egaa jiraannee waa hedduu argine hubanne uummanni Oromoo akkumaatu qabsoo keessa du'aa jiruu keessatti ganna dheeraa jechuu xiqqaatu waggaa 50 ta'u kana keessatti argitetti firan qabu uummata firan qabu of keessaa diina qaba ofuma isaatii keessa diina qaba manipulated kan isa godhu goofla isaa caccabsanii bakka wayii dhiphaa takkatti galchuu barbaadan hedduu jiranii hamma ogguu ganna dheeraa kana qabsoo hadhooftuu keessa dabarfatte kana ogguu laaltu gama tokkoon amba waan Oromoon bobbaatuuf kan amma warra South Sudan argine irraan beektaa hidhatanii dhuma wajjiniin loluu tafe malee kan hin gargaarreen hin jiru. Keenya kun hin jiru ammoo ka Oromoo kana bakka wayii galchuudhaaf ka tattaafama Eertiraan ayya ofiisitti wallaa waan jirtuuf dantaa ofiitiif tattaaffatti. Dur Somaaleen gaafa mootummaa qabdu isiinis dantaa ofiitiif
warri amma maqaa faranjii maarree guruppii jedhanuusi ajandaa Oromoof ka qabantu jira. Waan Oromoon barbaadu osoo hin taane waan isaan Oromoon akka inni ta'u ka barbaadantu jira. Kun hagammiidheen akka dhaabaatti abaa'oo uummata Oromoo akka uummataatti hawwii bilisummaa guutuu sana gonfachuuf tattaaffii inni godhu teessee oguu laaltu dhiiroo gamaa gamanaan tuma dhiibamu as geenye sila kun hafee immoo sila gargaarsa ta'e hawwii ilmi namaa hawwu kun lallaaltee waan kana irratti maal fakkaata? Adeemsa qabsoo kana keessatti waan hin argee waan hin hubadhe waan atamma kaafte kanaan kan wal qabatu yeroon amma baasee buusu milkaa'uu dhabuu keenyaaf yookaan waan nu harkifachiise asiin nu ga'u kana keessa number 1 godhee kanan kaa'u Oromooni namuma hanga tokkotu keessaa ka'ee akkuma argite midhaan bilchaatte jedhan sanaa shimbirroo nyaataa jedhanii sana taateetuma namni tokko ka'ee akkana dhadhaata malee stagnant walumaa galatti politicized ta'uu dhabuu dammaqiinsummi siyaasaa Oromoo keessa jiraatuu dhabuunsaa qabsoo godhan malee hojjetan malee sosso'an malee taatii wanti barbaadan tokko hin taatu bar. How about yeroo yaadisaatu yoo the majority of the people population keessa yaadumti isaa immoo yoo hin jiru ta'e akkamittiin ta'uu danda'a? Humni hanga gabaabsuun suni ofii cecee utaaluudhaan yoo ummatiisa guddaa sana sossoosee humnatti godhatee abbaa qabsoo sana qabsoon godhachiifatiin nebe waanuma hojiitti kamuu danda'u miti bare. Kanaaf rakkoo guddaan qabsoo kanaa namni wal faana ka'uu dhabuudhaaf namni wal kana ka'uu dhiisiti bayyanatuu dhabu firaaf diina isaa tolchee beekee jireenya gadadoo kana hiyyuma kana dhukkuba kana wal'aala kana this is the cause jedhee qabsoo bilisummaa kana dhugoomsate hiyyumaa fi rakkina isaatti booda deebi'uusa jedhu sammuu isaa keessa dhufuu dhabu dhaabni inni qabaateesi barsiisee kanaan isa ga'uu dhabuudha. Sossooma dhabuudha hojjetuu dhabuudha yaadisaatu hawwiinsaatu baramma dhufaa jira. Yaadi kun nama liqimsuu danda'u qaba. Hirriba nama dhorkuu danda'u qaba. Dhaabni hiriirse sana isa goosisuu qaba. Yoo inni fedhiin godhuu qabaatu dhabaatillee dirqiidhaan nu hiriirse qabsoo isa goosisuu dirqama dhaabaati. Bari boo waraana OLF waraana qabaatee yeroo jedhan kana yeroon itti waraana OLF jedhamu bara durii kana bar uleedhaanii akkuma cubbuyyuu haa ta'u malee inni badiyyuu haa ta'u mirga Oromoo tuquu haa ta'u malee bari daddara uleedhaan walii qabamee dallaan itti ijaaramee leenjifamee dirqiidhaan woboo godhamu jira ture. Responsibilii isaati Oromoodhaaf loluu biyya abbaa isaatiif loluu alagaadhaaf ni lolama. Fedhii mirga dimokiraasii isaa eeguufiidhaa jennee diina ofirraa ittisuu dhabuun qabnu jedhamee booda fidamee dammaffamee leenjifamee barsiifamee ni turtamoo ni galtaa jechuun haa jiraatu malee yeroon dirqiidhaan nama walii qabanii akka horiitti walitti oofanii dachaasanii fidanii duubbeetti fidanii tiksanii leenjisanii woboo godhantu jira. Saba kanas dantaa isaatiif hanga ta'e dhaabi siyaasaa tokko mirga uummataa inni akkamitti bilisoomsa jedhu sana karaa fedheenuu bilisoomsuu qabu waan qabuuf dammaqseessa ta'uu dirqeessa ta'uu dhiibbaa irratti godheessa ta'uu nama sossoo'u dhaabii kana godhuu hin dandeenye. Uummatichi ofiin beekee qabsoo isaatiif kaka'ee falmatuu hin dandeenye. So wanti danda'e uummatichi xiqqoo erga waa'ee qabsattii xiqqoo bare erga gurra seente wanti inni bare maali? Dhaabni maa bilisanuun baasuu maa ciciisaa maal laabi gadheen akkasii jedhee komatuudhaaf daldaluuf arrabsuu fi maqaa hundatti dhoobuu malee ana to bilisa baasuu qabaa anis qoodan irraa qabaa ka jedhu leetaloon leeymaan sicha argitee uummata taraasawse jedhan sana Oromoo sicha wannaa sana dhiisi
hayyoonni isaatii iyyuu hirribaan kaan. The majority of hayyuun Oromoo illee qotee bulaa sanarraa eega ta'ee tiffattuuma sanarraa eega ta'ee hayyuu wangi nama 5-10 sanarraa bilisummaa eeggata ta'ee dammaqi kanaa baay'eetu kanaatti jiru. Kanaaf rakkoon keenya guddaan san. Qabsoodhuma keessatti iyyuu immoo warruma qabsoo seeneetti du'aa jiruuf itti madaa'aa jiru illee barni dhoffanna malee jaalabbaa giddii bari Oromoon gaariidha, guddisa gaarii qaba, uumaadhaan Waaqayyoo garraamii bareedaa goota isa godhee uume haa jennu malee bar warruma qabsoo seene kana shiruu dinasii meeqa fi rakkoo meeqa danqaa meeqa waan qabsoo nama dhorku meeqa jira. Qota keessaa isicha namni beeku qabsoo dirree qabsoo nama mudatu hundaasa beekamu sana caala namoonni argitee beennee bayyanannee jedhan kun dhufanii hanga argitee qabsoodhaaf kontiribiyuutii godhanirra qabsottiima sanarraa olternatiivii mootummaa Itoophiyaa kan lafarraa hojii argatanii saalarii argatanii jiraatanii sana OLF'n bakka olternatiivii biraa godhatanii kan iskoolarshippiin argatu dhufan kan argitee lafatti qanani'anii hojii oofisii mootummaa keessaa hojjetanii sana ofisillee yoo ta'uu baate mukana jala taa'aniis barreessaniituma hojii barruu hojjechuudhaaf dhufan. Kan immoo argitee yoo nama gowwoomsanii illee ta'uudhaa baate tooftaa adda addaatiin jeeqamsa kaasanii waan barbaadan sanatti argatan godhanii qabsoo keessatti illee warri qabsoo faayidaa argatuu barbaadanii fi qabsoodhaaf of kennanii hojjechuu hin barbaanne seeraa feerri dirqeefaa qabsoo goosisu jira bara. So salphaa miti qabsoo of kenniinsi laafaa miti. Jaarmaan tokko jabaate nama akka qabbarriidhaaf maalitti ka'anii ittiin qotiyyoo qochisiisa sinis irratti sabicha qabsoo goosisee bilisummaadhaan gawwa. Nuti muuxannoo sanarraan fudhanne malee bara warri Shaabiyaa fi Tigiree kun akkasitti qabsoo wal goosifteeti bakka irra geesse kana geesse gara jabinaan wal talgidee wal ajjeeftee warra shante. Nuti warri qabsoo keessa turre badiidhaan nama keenya kan argitee tarkaanfiitti fudhanne hangammaa sammuu keenya keessa giltii koshees nu dhiphisa nu rakkisa wal ajjee bilisummaa wal baana jennee baaneeti harka keenya wal gaagaane miti jenna beekta sammuu keenya keessa gudaannisa ta'ee nu keessaan bahu jechuudha. Nami sadarkaa hoogganaatti wal haxaa'ee wal dhabamsiisee uummatas fixeeti lafarraa as dhufee akkas ta'aa jira. Kanaaf nuti warrummaan qabsoo kanattuu seenee hubar namni nu waaqeeku malee waan nurraa eegamu waan utuun godhini waan xiqqoo goone kanaan argitee of dhaannee kudhaan akkasiin godhe jedhee isa mana jiruun walda of dorgomsiifne nuti irraa wayya jennee waan goone xiqqoo sana satisfaayi taaneeti akkasitti qabsoon hin deemtu bara. Dedikeeshiniitiin jiru bayyanootaatiin jiru ka bayyanate immoo itti of hin kennine qabsoo hojiidhaan hin gooneedhaan akka sabaatti kana kan qabsoo bilisummaa nu dhorke. Hojjechuufaa bira dhiibneetu bargufuutti taana. Oromoo beekatu har'aa habuluu nyaadhu jiraadhu ilmaan koo barsiifadhu haadhaaf abbaa koo argitee haa xooruu jedheetuma faallaa qabsoo kanaa dhaabbata. Ofitti iyyuu qabsoo goone irraa wadee diina qabsoo goona. Amma Oromoo moo wal lolaa jira jettee kijibduun kun biyya keessaa akkaataa booboon jabaatee lollee fi bilisummaan godhu warri barbaadan diina lamaan diina malee diinaaf diina erga wal ajjeese erga akka gabrummaaf dhaabbate Oromoodha maalirraa jennu maal qabna san humna itti dhabne malee. Kanaafuu Oromootti ofii keenya karaa adda addaatiin qabsoo waliin goone warri qabsoo nan dhaabbadhaa. Bilisummaan barbaachisaadha jedhu kun iyyuu qabsoo kana dura dhaabbatuutti jira hedduunsa. Har'a nama qabsoo kana godhaa jiru qabsoo mayyuun godhimme wanti abiyyi faanii PP'tti jirtu sirrii miti bilisummaan hin jiru roorroon irrallee ni jira maa jettuu jedheefaa bar kan qomatuuf kan jibbuu fi kun nu balaaleffatu jira hayyuun keenyaa fi hoogganni keenya bar deebi'ee. Kuni ofitti qabsoo godhaa akkamittiin salphaa ta'aree bilisummaan. Rakkoon guddoon isa kana inni kaan egaa deemsa qabsoo keessatti ollaadhaanii
fira dhabuudhaanii inni sunis wiiqina siima keenya. Amma utuu jabaannee dhiiroo wanti hin danda'amne ni jira. Nami keenya maal jedhaa yoo karri nami maaliif bololaa maali lafa keenya kanaaf kaa albuudaa keenya kanaaf kaa magariisa keenya kanaaf kaa erga akka ta'e maali why don't you give away lafa hanga tokko maan kennin yookaan immoo false promises jecha warri siyaasaa biraa saba biraa biyya biraa godhan sana tolee jettanii bor jalaa maan galgallee miti kottu kana fudhadhuu lafa akkasii yookaan qabeenya akkasii albuudaa akkasii jedhamee kontiraata seenamee shawwadamee akkasitti bilisummaadhaan waan hin godhamne hin jiroo maan goone jetti ijoolleen keenya bar waan akkanaafan beektanii isin gowwaadhaayi jedhu beektaa. Kanaaf shuruudina sii sana dhabne beekumsa isaa sana dhabne dippiloomaasii wallaalle ollaa keenya kanallee amansiifatuu dadhabne utuu namoonni qaroon akka baaroofaa akka bariisoofaa akka argitee hayyoonni jajjaboon kabiraa kun lubbuu nu horatanii nu jiraatanii sammuu jajjabaa gaarii sanaan mala burqisiisanii biyya keessaa saamilee namaa tiksanii tokkummaa jabeessanii ollaa irratti illee addunyaa irratti illee dippiloomaatikalii dalagamee godhame. Nutoo isee xiqqoo gooneef of galateeffataa hojjaaf gammadaa jirra. Abalurra wayyaadha ootii jennee rafnee bulla. Qabsoon akkamitti akkasitti reefii xabaati rakkoo guddooni kan keessa keenyaati. Akkuma sabaatti akka uummataatti namni hangi tokko keessaa kaatu malee katalistii ta'uu qabdu taateetuma iseenis karaatti yookaan wareegamti yookaan dijekti taati amileetu keessatti du'a beektaa namni ilmi namaa numa haadhoodha hanguma jabaatu tokko qabaa miti. Akka sana godhuun immoo deemee faarsisuuf har'a abaarsisee faddiina ammeen erga namni qabsoo godhuudhaafuu kasi balaaleffatu jira bu'aan si ajaa'ibu baay'ee. Atammaa riilii mee waan tokko si gaafadha waan simpilii tokkoon si gaafadha atammaa at this age ni jirta lubbuun si keessaan baane you are alive. Oromoodhaaf garuu akka ilma Oromoo tokko tageeje qabsoo bilisummaa kanaan wal qabsiiftee yeroo ilaaltu waanuma dandeessu godhuu mirga keetii miti. Mirga bira darbees dirqama keetii miti. Dirqama keetii miti. Maal abbaasaa qabsoo godhaa kana dhabeemsiisuudha ajjeesuudha jedhee kafee ka'ee kasin qabsoo maa godhaa utuun du'iin dura reeffa taatee callisuu kasirraa barbaadu jira. Which is very funny. Waan Oromoo kun namaayyuu baay'een galu. Baay'ee gara biraatti si kuchiisa siin jechuuf hin jedhe wanta akkasii istiriimilii ni jira biyya lafaa irratti maal abbaa kee qabsoo gootaati utuu carraa argatee kan maa waan qabsoo gooteef sin fannisaa sin ajjeesa ka jedhu. Ati konsaansii keetiif jetteeti hin duune ooti akkamiin godhaa waan hin danda'u yaadaanis afaaniinis waanuma xiqqoo tokko akkan giltii konsaansii natti hin dhaga'amneef kontiribiyuutii haa godhuu jetta. Warri hin beekne qabsoo kana keessa waan dammi jiru waan badhaadhinni jiru waan qananiin jiru waan ajaa'ibaatti fakkaata. Amma nuyi qabsoo jira bara chaartaraa nama qunnamne siin jedhee miti fira kooyyuan telefoonaanu nama tokkitti tokkoon qunname durbii koo tokko. Anaa ibidda sana keessa jiru kongiraajuleet na godha beektaa. Waa'ee ati hoogganaadha ati dhaaba keessatti akkana taatee poozishinii kasii qabaa. Popular beekamtee waa'ee yoo isaatii ani naa darbee akkuma mallas fa'aa akkuma saayyaas fa'aa yookaan akkuma mootummaa dargii keessaa si nama konyaa yookaan kutaa bulchuu yookaan pirivileejii kan jira malee ani wareegamatti hin jiru jechuudha. Inni kabiraanii waanuma ajaa'ibaatti jira abbaan tiike jedhee sitti naafee si balaaleffatee. Piipi caadaa yeroo si jibbu sirna akkasii keessaa atomisfiirii akkasii keessatti qabsoo godhanii inni haamileen nama hangam tokko sibiila ta'uu qabdaa bara daa'imandii moo sibiilan siin jedha. Against all odds against not fira kee miti against yourself qabsoo godhuu qabdaa jechuudha. Haala hamaa atomisfiirii qabsoof hin turre xollaa keenyaanis keessa keenyattis nu qobate akkana nu godhee nu miidhe
yeroon obboode deebi'ee waa'ee qabsoo kana yaadu kana hunda yeroo gootu harka keessaa fudhadhu nagaatti dhaamisiin abadan immoo hin gootu hanga duunutti yaadaan illee ta'u ciifnee illee ta'u numa yaadna malee you cannot be forbidden qabsoorraa jechuudha. Hawaasa akkasii keessa jirra. Duga latoome dhugaasa baga jiraatte illee nu gammachiiste hamma tokkollee taatu yaaddoon wantatti dubbatte kun naaf gala. Oromoon akka namni baay'een xiqqoo kan hin hubanneef zabana Minilik irraa jalqabee himuu kanatu akka waan isiin waggaa 100 qofaa yookaan 150tti fudhata garuu achi yoo laalle fagoo rakkoo keessa seenuunsa tuttulteetti sunis egaa dhiibbaa garaa hedduu sammuu fi maarreerra dhaqqabsiisaanii sana calaqqisaa jira amala keenya ka dhuunfaa ka waliin jirru ka argine keessatti mul'ataa ture. San keessaa gaa tokko waltajjiin siyaasaa kamuu yaada garaagaraatiin namni wal dhabuun waan jiraate ammoo hogguu jaarmiyaa bilisummaa fi dhaabbate jidduutti mul'atu xiqqoo gaagaamni isaa guddaa hawaasni immoo sadarkaan itti ture gulaaltu waan kana akka gaariitti xiinxalee laalee waan ofirra diduu maluu fi waan fudhatuu malullee wallaaluun akkasiin babal'attullee godha. Egaa walumaa seenaa wal dhabbee kana bal'inaanuu barreessitee jirta. Walumaa qabeetii seenaa adda bilisummaa Oromoo keessatti jalqaba jaarraan moggaa bahu achii booda immoo 2001 ammas gargar bahu booda immoo warri OPDO irraa dhufanis kan fi warra kaan walitti qaqqabatanii innis dhibee isaanis deebi'anii gargar bahuu achi warri biyya alaa keessatti turanii fi akka maanguddoota abaa'ootti fi hoggana duriitti turanis jaarsummaa ofna jedhaa bahanii immoo jaarmiyaa ODF ijaaruu kana hunda walitti qabeetimee akkamitti rifileektitti goota garaagarummaa jidduu uumamu kana garaa walii laafanii wal bira dhufanii dhiphisuu dadhabuun akkamitti hadhabguu irra dhaabattee ilaaltu Oromoon kumaa garaa walii laafne keessaa qabsaa'onni ka jedhu kan akkamitti ilaalte jechuu goote. Akkuma siin jedhee waan tokko kan akkatti godhanii fi maal akkaseen barbaaddu utuu hin beeksiffatin yookaan hin qulqulleeffatin itti seenanii tokkotu natti dhaga'ama dhimmoota mati kaafte kanarraa. Kunis maalinni waan wal dursutu jira miti piraayoritii waan qaqqabaatu qabu tokko lama jettee inni tokkoffaan murteessaadha jettee yeroo bakka kennituuf amma manaa baanee yeroo jennutti hunduma keenya biratti nama qabsoo kanatti dhufe sila siimee ragaa akka adda addaatti namni adda bilisummaa Oromootti dhufee qabsoo godhe kaan ofiin kaka'insaan barbaadateetti seenee qabsoon godha jedhee kadhateetti seenee kaan immoo deemi qabsoo godhe jedhameeti kaan akka adda addaatti rikuriitii ta'ee dhufa kaan immoo alternatiivii jireenya Habashaa jalaa yookaan diina jalaa jara sana isa kana naqaanni kun inni addoofti xiqqoosee jedheetu qananii barbaada bu'aa barbaada fa'aa kan dhufu jiraan siin jedhe. Wal makaan akkasii kun jiraatu malee garuu ija waliigalaatiin the priority hundumaa dura kan lakkoofsi tokkoffaan irraa maquun hin danda'amne waan isa sanatti gufuu ta'u hundaa kan itti dura dhaabbattu bilisummaa isa jedhu kan. Waan bilisummaatti gufuu ta'u eenyullee dhaaba kana keessa hanga jiraatetti qabsoo kana hanga maqaa dhaatetti ifaa waan ta'e dirree taa'agaa qabsooni bilisummaanii walabummaanii waan kanatti gufuu ta'u yoo sobde malee yoo akeeka biraatii fi jettee qabsoo jettee manaa baate malee dura dhaabbatuu hin dandeessu. Hii jechuu hin dandeessu mormuu hin dandeessu waan biraa faabirikeetii gootee ati wanti nama amansiiftuuf nama dura qabnu hin jiru. Waan bilisummaatti dhufu hundaa'u
gufuu ta'u hundaa'u namisitti mee ta'u ofiin beektee ta'u achirratti of tiksu. Amma rakkoon mudate kun hundinuu bilisummaadhaaf piriyooritii kennuu dhabuutu rakkoo sana hunda fide dura. Haalleen waan sun itti dhufanii qabsoodhaaf jedhamee qofatu hin ta'in dantaa mataa, dantaa murnaa, dantaa garagaraa waan sanaan haguuganii dhiyeeffatuutu jira. Hundisaatu waanuma of duubaa qabu qaba kan rakkoo sana fide. Maali gamaddisaa waan akeekkate xixiqqoo kana bilisummaa dursuu dhabuu irraati isee kanaan takaalamee dhiigoo ta'uu danda'a dantaa ani hin beeku gaa dhugaan siin jedha jaalabbaatii you know it very well qabsoo kana dirree qabsoo keessa yeroo jiraatani privileejiin aangoodhaan dhuftu it is very minimum yookaan immoo isa beekuuf caalaadha hamaadha. Innitti gaafataman qabdee bilisee ijoolleen ol adeemtuun qawweessee bareedaa kana hidhattee rasaasa guuttattee nyaattee dhuddee jira. Gaafa lolte gaafa toluu baattee yeroo lolli hin jiru taphataadhaaf bilisa taate akkasii jira. Ati responsibility ijoollee kana qabdaa. Waa meeqa qabdaa kan uummataa qabdaa yoo waa badde jedhamu waan itti gaafatame boqonnaan qabdu itti rakkatta malee nyaata dhugaatii irratti uffata irratti jireenya irratti mana irratti wal'aansa irratti privileejiin siif jiru hin jiru. Privileejiin jiru tokkittiin ba'aadha. Rakki gaafatama sirratti fe'amee nama wajjin nagaan ta'a yeroo jettu yaadaan qabamtee hiraar keessa jiraatta malee bu'aan hin argamu. Kanaaf aangoodhummaan irratti wal saamanuu hin jiru yookaan aangoodha yookaan egaa privileejii jedhee waan namni yaadu tokko tokko irraa ka'ameeti bilisummaadhaaf carraa duraa kennuu dhabuurraa rakkoolee bifa adda addaatiin dhiyaattu haguugamtee maqaa qabsootiin abbaatee nu jeeqaadhaaf nu laaqaa turte. Furuu irratti immoo duraanuu uumte duraanuu utuma beektu utuma gartuutu waan sana goote maa tole jettee laaftutti harka kennitare inuma diddee mormita malee sababoo dhiyeessita malee ni mormatta malee yookaan immoo argite waan mirga siin taane iyyuu waan hojiitti hiikamuu hin dandeenye faadha fiddee danqartee karaarra keessa laggeegaa kana mannaa araarree haafoo akka jedhamu goota hoof kenniin isicha argitee jararraa baranne faa akkuma wayyaanee faa taana jechuudha walitti jabina nuu taati kaa because wayyaaneen tooftaa akkasii sana faayideeffatteetti mootee dhuftee biyya qabattee miti soo nutis sana yoo piraaktisii goone waan baduun qabu faa nutti fakkaata beekta jabina faa nutti fakkaata waan ta'e alagaarraa baranne kun soo gabaabduutti yoo dhaaba kana jaallanne yoo qabsoo kana jaallanne milkaa'usee yoo barbaanne tokkoffaa dura dursoo kontiradikshinii rakkoon wal dhabbiin akka hin uumamne gochuu eeggachuu maalirraa jaalala uummata kanaaf jaalala saba kanaaf jaalala bilisummaatiif jecha akka qabsoo kanatti gufuu hin taane lammaffaa uumamtee miti akka isheen itti furamtu gochuu ilaalchi kee dura qabsooma sanaa fi galii sana ta'uu qabaa sanatti hanga gufuu hin taanetti ka mataa keetii haa ta'u ka murda keetii haa ta'u ka waan fedhee haa ta'u tole jettee mo'amtee akka godhu matuuritii akkasii sanatti hin jirre sakrifaayisiidha sunis deemanii dhaqanii loluu wajjiniin waan wal caalu miti nama bayyanoota qabuuf kana an dhiifama godhu kana an hamo'amu kana an wallaalaa ta'u abaloo haamoo humaa miti jechuun gamnummaadha. Dhaaba kana qabsoo kana milkaa'ina sabaa kana jaallachuudha. Of kenniinsa akkasii sana dhabuutu kana hundaa har'a tokkotti tolfamaa borimmoo waldhabbii biraatu uumamaa iftaanka biraatu uumamaa maddi kun akkana godhataa ooltu kuni warri bayyanootaa fi bilchilatti fakkaatus jira warri argitee siyaasaa jechuun iyyuu akkasii jechuun garuu ana akkanaa galutti jaalala qabsoo dhabu of kenniinsa qabsoo dhabu adda durummaa bilisummaadhaaf walabummaadhaaf kennuu dhabu waan mataatiif waan burnaatiif mo'amu deemtee gaba bal'attee kan naannummaa ta'uu dandeessii amantii ta'uu dandeessii aangoo ta'uu dandeessii
xiiqiidhaa fi kana ta'uu dandeessi. Maal xiiqii qabatta qabsooma sana laaltee dhiisuudha yoo ta'uudha baatte diigamuu madhufa. Maanni gootummaan wal afaan galagalanii wal ajjeesanii gootummaa ofitti walitti agarsiisuu jedhamu kun. Maalirraa argattaa isa sana fittee diina ofii gargaaruu waanuma manaa ba'anii sana iyyuu wal dhaaluudha jechuudha. Kanaaf ani ofittummaa qabsoodhaa fi carraa duraa kennuu dhabuudhaa fi sababa hokkolaa adda addaa uumanii rakkoo uumanii of keessa deebi'anii wal keessa deebi'anii bara qabsoo walitti dheeressuudha. Suni ofitti gowwaa ofitti duulu ta'uudha. Jaala keetti miti ka duulte. Yoo oromtichi biraa sun hin milkaa'e atis milkoofte miti waan tokko waliin qabdu miti. Waan bayyanoota dhabu bilchila dhabu fageessanii yaaduun namatti hir'aturraa wal jaallatuun illee barri qabsoo sana jaallaturraa dhufti. Saba jaallaturraa dhufti barra. Jaallan jedhamee faarfamama ABO keessatti ni jira hanga tokko sun. Sanaanu sarvaayivii godhuu dandeenye. Hanguma sun jabaatte moona jechuudha. Fuulli keenya gara diinatti achi deebi'e. Kanaaf yaada koo fudhatummaa didame jechuudhaan dallanuunis ni jira. Anamma namni akkuma wal dura jiruun umuriidhaanis beekumsaanis akkuma wal dura jiru obsa rakkina hanqisaa deema jechuudha. Nuti hanga sadarkaa hogganoota keenya warra dhaaba kana utubaniitiinu toleransii waliif hin qabdu. Utuu ABO namaa yaamuun jiraate bara gariin namaa warri waan kana utuban kasaaniiti miti ABO'n. Isaan ijoollee isaanii horatanii ijoollee rikruutii godhanii anamma gaafan dirree qabsoo deemu kan deemi jedhanii warri na geggeessanii yaalleen coofaadha. Mu'eefaadha. Kasaaniiti jedheen sadarkaa lammaffaattoon lakkaa'een dhufee dhaaba kanatti isaan duubaan hiriira maleeni utuu dhaaba fi yaamuun jiraate OLF fiin jedhee abbaa ittiin ta'u. Isaan warri abbaa itti ta'an kuni warra akka jaaldiimaa fa'aa jaalleen coofaa kuni waa meeqa obsanii dhaaba kana jiraachisanii galii seemaa eekkasee rukuttu godhuudhaafi akkuma abbaan ijoollee isaatti ta'u sana obsa yoo balleessillee nuu qabaatanii waliin deemanii fiixa ba'uudha malee har'a abalufaanii akkana nagoote akkana jedhanii ijaa qabatanii abbo obsa miseensota PPF qabanii akkamitti miseensota adda bilisummaa Oromootiif dhabamu. Har'a tarii waluun dubbifnu ta'a waliin oonnee wal jibbine. Ijoolleen kun ilmaan abbaa gadaatii ijoolleen kun Oromoodha jedhamee isaan akkana laafitti hammatamee dhungatamee jaallatamee waliin jiraatamaa jira jechuudha. Sammuun akkasii akkamittiin bilisummaa diinaaf fira kanii eenyutu bilisummaa sana fida. Saba Oromoo bilisa baasuu dhiisi gumaa ilmaan Oromoo dhumaniitu baasuudhaaf qabsoo godhuu qabna. Kana hundaa'u yaaduu hanqannaa jechuudha. Kanaaf sammuun Oromoo dhiifama walii gochuutii of jaallachuu wal jaallachuu kuni tarii ani hin beeku gabrummaan akkammaa nurratti hadhooftee nurratti jabaatee jirtu yoo hin jirtu baay'ee nutti hadhooftee jirti. Gaafa duraa maaliif Oromoon qabsoo godhuu didee maaliifiti ofitti laafaa nu warri qabsoo goona jennu immoo onnee irraa jabaannee maaliif hin goone yeroon jedhu roorroon nurra gaheetu murannoo qabsoodhaaf nu qopheessine roorroon agarree nuti biyyaa baanee Finfinnee dhufneeti naftanyaa waan jedhamu agarree mootii ta'uufaa hin barbaanne waan mootii ta'uudhaan alaa immoo roorroon agarree nama nu caalu sana agarree nama nu dirree baatti sistemaatikaliin nu saaman malee ati gadaantuudhaan asii caala nama nuun jedhu sin agarre nuti. Ni nyaannas akaakuu nyaata keenyaa gaakanii buuffeen ta'in malee waan Oromoon qotatee aramatee bulu qoofneetu horii keenya nyaachifna. Horii gariiyyoo argatee midhaan nyaachifna. Uffata isaa bujadii ta'u malee yookaan kaakii tokkofnee miiccanneetu boonneetuma jiraanna bara hin agarre roorroo.
roorroo dhaba kanatu dhiiroo qabsoo godhatu nu dhorkee qacellotti jaalbarisoo waabee maal jedha kubbaan hanguma lafatti gadi rukutan samii keessa ol kaatti jedha roorroon oromootti yoo roorroon nutti dhaga'amte qabsoodhaaf jabaannaa jedha roorroo sana nutti xiqqaatee qabsoo kanarraa hin laaffisee yookaan immoo rakkoon barbaacheen wal gidduutti humne sana hojii nu godhachiisaa si jechisiisaa kanaaf garuu yoon gabaabse priority qabsoo kanaaf akeeka bilisummaa kanaaf kennu dhaba hunda keenyaatu murna kana hin jedhu warri wal'amne sun hundinuu erga mudattees immoo furuu irratti raafina waannee waan sana babal'isuun jaalala fedhii bilisummaadhaaf qabnutu nutti xiqqaateeti sana nu godhee ka jedhu natti bulaan namni sanaaf qabu rakkoo sana iyyuu nu uumu rakkoon erga uumamtee booda immoo ni fura ture wiikina siima keenya sun of kenniinsa dhaba keenyatti ramaddee naagala. Hayyee barakaa argadhu baga jiraatte jallee dhugaadha namni baay'een waan kana gatti taa'ee yaaduuf muuxannoo ati keessa dabarfatte sana hin qabu hadha qabsoo kana bara dheeraa keessa kan qaxxaamuree sarvaayiv godhee hadha ga'e nama xiqqaadha. Kanaaf yaadni kee vaaluu qaba. Kanaaf sirraallee dhaggeeffataa jirra. Hayyee kabajamoo hordoftoota keenya jalqabaa kaastanii hamma dhumaan nu waliin turtanii waan qopheessine hordofuu keessaniif guddaan isin galateeffadha. Namoota waan kana hordofuu malan yoo hordofanis irraa waa hubatuu danda'an jettanii abdattanis nu daddabarsaa waltajjii kanattis namoota affeeraa warra maamilan ta'anis akka isaan ta'an jajjabeessa. Kanumaan jedhaa egaa kurfii jahaffaa qabannee torbannuuf hamma walitti deebinutti nagaan nu tura. Bye bye.